Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nagaa waaqaa isinii haa ta'u. Warreen chaanaala koo haaraa taatan subscribe gochuu maatii ta'a. Warreen kaan like share comment gochuun dagatinaa isiniin jedha. Har'amee waa tokko waantan ofii kooti kana dura itti rakkadhe yookiin immoo deebisa yeroo gabaabaa keessatti argadhe tokko isiniif qooduun barbaada. Maaliifin yeroo baay'ee nan ilaala ijoolleen YouTube haaraa banne dogoggora nuti raawwachaa jirru jechuudha. Anis kan hin raawwachaa ture amma immoo kan inni irraa baradhee gocha sana dhaabee jechuudha. Obboleeyyan koo yeroo dhiyoo keessa akkuma koo YouTube bantanii gocha sana raawwachaa jirtanis immoo akka irraa barattan akka gocha sana dhaabdan isa jedhudha. Innis maali viidiyoo TikTok irraa fuunee gara YouTubetti fe'uu rakkina inni fidu maal inni isa jedhudha. Egaa nuti haaraadha reefu YouTube jalqabnee YouTubein keenya monetize nuuf hin taane akkasumas subscribein keenya illee nuuf hin guunne garuu viidiyoolee garaagaraa viidiyoo namaa finne yookiin immoo TikTok irraa finne YouTube irratti fe'aa jirra jechuudha. Kun immoo rakkoon inni fidu monetize akka nu jalaa tursiisuu kan taasisuu fi viidiyoon nuti illee finne YouTube irratti feenu sun copyright kan nurratti taasisuudha jechuudha. Nuti amma YouTubein keenya monetize nuuf ta'utti gonkumaa viidiyoolee nama biraa yookiin akkasumas immoo TikTok irraa fuunee YouTube keenya irratti fe'uu hin qabnu. Kana durallee warreen akkas gootan yoo jiraattan anillee gochaan ture irra deebi'aati viidiyoo keessan ilaalati wanta kan namaa fiddanii irratti feetan hunduma irra delete godha. Guutumaan guututti amma YouTubein keenya monetize nuuf ta'utti viidiyoo kan keenya qofa kan nuti hojjechuu qabnu jechuudha. Egaa YouTubein ni beeka eessaaf inni akka wantoota sana nuti feene ni beeka waan ta'eef boodarra copyright nurratti fe'a akkasumas illee chaanaalli keenya akka yeroo dheeraa nu jalaa fudhatu akka inni dafee gadi nuun lakkifamne akka dafnee maallaqa irratti hin hojjenne nu jalaa waan taasifamuuf wanta sanarraa of eegne amma monetize nuuf ta'utti viidiyoo mataa keenya qofa dandeettii keenyanii waan nuti hojjechuu qabnu qofaan gadi lakkisuu qabna. Erga monetize nuuf ta'ee maallaqa nuu kaffaluu eegaleenitti finnee kan namoota wantoota muraasa irratti fe'uu dandeenya. Ammaaf garuu gonkumayyuu kan namoota sana irratti finnee fe'uu nurraan eegamu. Ijoolleen baay'een hiriyoonni koo baay'een akka hin argaa jirutti sana koomentii namoota hedduu jala deemeellee ofii kooti waanan argeef waanan irraa baradheef akkas hin godhina wanta jedhu barreessafiin ture garuu namni irraa of deebise nama muraasa ammas kan raawwatamaa jirudha jechuudha. Kanaaf wantoota sanarraa of qusadhaa viidiyoo mataa keessanii qofa kaawwadhaa yeroo wanta akkasii isin qunnamu warroota YouTube gurguddaa qaban yookiin immoo warroota yeroo dheeraa hojjetaa turan barumsa baay'ee kennaa jiran jala deemnee wantoota isaan dabarsan barumsa isaan dabarsan hordofaa ofii keenyaafis warroonni haaraa ta'an sirreeffachaa boodarra akka rakkoo nutti hin dhufneef sirreeffachaa deemnuun isiniin jedha. Galatoomaa nagaan naaf tura.